Kabajamtoota fi jaallatamtoota keenya sagantaa marii obboleettii keenya Geexee Morkataa wajjin kutaa lammaffaansaa itti fufa. Safuun maali? Safuuf kitaabni keessanoo hariiroo maalii qaba? Safuu jecha jedhamu eeguuf ammallee gara aadaatiin deebi'uu murteessaadha. Fakkeenyaaf amma akka nuti dhagamaati keessaan guddannetti nama guddaan dura bishaaniin buutu. Kanaan dura aniyyuu ijoollummaa kiyyaa argaa ka guddadhe jechuudha. Bishaanii yaa'u siin dura yoo jiraate nama duuba jiru dhaabbattee eedda. Akka malee nama sirra fagoo jiru jechuudha. Inni biraa ammallee ila nama guddaa dura face to face akkama kaameraan yaasufnu kana namni umurii siin caaluu siin dura jiraate dura tarteen dubbattu. Keessattuu safuun uummata Oromooti waliin wal qabatu beektaa gara ammaa amantaati waliin wal fakkaata. Kana waan ta'eef dhimmi safuuti dhimma jiruuf jireenyaati. Namni irratti sirriitti hojjechuu qaba, ittillee jiraachuu qaba. Garuu amma yoo laalle yeroo ammaa kana dhaloonni ammaa kuni dhimma safuu waliin wal qabatu hedduu isaa dhimma hangafa kaasne ammayyooma. Dura darbuu akka fedhe ta'uun akka fedhe jiraachuun mirgaa ammayyummaadha jedhee yoo namni dhiisu fadhagita homaattu yoo lakkoofne abbaa haadhaaf ajajamuun hawaasaaf kabaja qabaachuun iddoo jirutti eebbaan akka nuti guddachuu dandeenyu sodaadha akka nuti guddachuu dandeenyu abbaa faati keenya maatiin keenya dur maal keessa dabarsaneedhanii hawaasa keessan guddannillee eegaa deemuun dhaloota ammaarraan xiqqoo waa hafu tokko tokkotu jira waan ta'eef dhimmi safuu waliin wal qabatu sirriitti waan jala sararamee ammallee sirratuu qabu jedhee yaadaan eebbi keenyallee achi keessa jira deemsi keenyallee guddinni keenyallee achi keessa jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf amma aadaa keessan beektaa fakkeenyaaf hawaasa keessan guddadhe nama wal ejjeese fidanii gondooranii walitti araarsan. Eegii nama san fidanii gondooranii walitti araarsaniin booda dhimmi waan du'ee nama wal ejjeese sun ka'u. Namni kun bakka walitti firiira jechuudha. Hawaasa gosa kanaa keessatti dhalachuu jechuun immoo carraa guddaadha. Maal nu barsiisuu barbaadaniiran si fakkaate? Dhiifama barsiisuu barbaadaniiran. Bakka dhiista dhiifama. Ama waa'ee dhiifamaa qaama biraa sitti hime dhiifama jechuun maal jechuudha? Maali bakka akkas wannati jettuun jiru jechuudha. Gara laafaa taate guddatta. Nama badii raawwate tokkoof dhiifama akkaataati godhuu dandeettu. Already namni du'e sun du'eera ka biraa akka hin duune save godhattaa jechuudha. Kana jechuun jireenyuma keenya keessatti hawaasni nuti keessan baranne aadaa fi safuun keessan nu guddise jaalala barsiisa akkaataan nu dhiifama barsiisa akkaataan nu guddise kuni nuufi mata biyyaa fi mata addunyaafuu waan example guddaa ta'uu danda'u jechuudha. Abbaan gadaa tokko abbaa gadaa ta'uuf kallacha kayitu haadha warraa isaati. Gaafa innis abbaa gadaa maqaa jiru argata ishiinis haadha boollaa maqaa heddu argatti jechuudha. Kana jechuun suma waliin teessee baalli fuutee baallooma argatti jechuudha. Hawaasa keenya biratti yoo fudhatte akka waan beektaa body protection law wayii tumamee dur ta'e falaasama isaaniitiin dura tokko namni yoo hawwadatu deemee gurmuu isii kana qabuu hin danda'u. Fageenyi irraa dhaabbatee isii hawwadatu jira safuudha jechuudha. Ammallee jechaan taane fedhii isiitii ala. Kaaya naalaalee jedhama maqaan kaamiyaa achirra fura kaaya naalaalee kaaya laalee intala fuudha malee akkanuma bareeda tolte jedhee dhaqee ittiin bu'u. Waaqa walii waan dubbatu jira lafa walii waan dubbatu jira qilleensa walii taattee ta'u walii dubbatee ilaalu jira jechuudha. Kana jechuun dubartii tokkoof kabaja hawaasa qabu. Kana jechuun safuu hawaasa keessa jiru dhimmoota dhorkaman dhimmoota eeyyamame achi keessan laala. Dhaloonni akkaataa deemuu danda'u irratti dhimmi safuu waliin wal qabatu hawaasa Oromoo qofa osoo hin taane biyya kana qofa osoo hin taane addunyaafuu dhimma barbaachisaadha waan ta'eef kitaabillee waan kanallee hedduun tuttuqaa jechuudha. YouTube channel kunis jira media like share comment. Ani akka yaadu anumarraan kaasee namni kamiyyuu wanni nu baasu guddaa waan jedhu dhaga'uudha. Guddaarraan yaada fudhachuu guddaa jala ta'ee barachuu waan baranne san barreessuu dubbisuu ammallee dandeettii addunyaa sadarkaa irra jirtu beekuuf yaalu waxinxaalu
dhaloonni amma jiru kun immoo haga amma jirutti isattu biyya tanallee harkaa qaba waan ta'eef qaama imaanaa irra jiru waan ta'eef dhimma safuu aadaa waliin wal qabatee jiru sirriitti kunuunsee qabatee dhaloota itti aanuuf dabarsee kennuu qaba jedhan. Kana addatti isaan gaafachiisa waan ta'eef isaan gaafachiisa boruu ilmeen inni dhalellee isa gaafachuu dandeetti. Gaafa ilmeen inni dhalee waa'ee safuu inni hin barsiisin baay'ee jireenya amma nuti jiraannu as hin geenye keessatti qaamolee shoora olaanaa qaban keessaa tokko maatii kenna. Maatii fi hawaasa nuti keessan guddannu jechuudha. Namni wanti amma ta'uu jiru waan kaleessa dhiibbaa maatii isaarraan hawaasa keessaan waan badaalee goota taanaan qaama sanii sirratti dhiibbaa uumeera. Waan dansaalee goota taanaan qaama sanii sirraa dhiibbaa uumeera. Kanaafuu hawaasillee ilmee isaa yoo guddisu safuu barsiisaa guddisuu qaba. Gujiin yoo mammaasa mammaaku haadha laalee intala fuudhii jedhan. Waa'ee dubartii durra tokko amma yoo ibsituu isii kaaraakterii isiirraan kaatee yoo laalte haadha haati waan taatu ta'uu jirti jechuudha. Ilma immoo abbaa waan ta'uu jira jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya gaafa dhallee guddisnu kallattii hundaan safuu isaan beekanii akkaataa guddachuu danda'anu ammayyuu wanna dansaan jira TV irratti waa'ee sirna gadaa barsiisuun sirna safuu barsiisuu waan garaagaraatiin miidiyaa irra jira waan ta'eef dhimmoota akkasii ebeluun barsiisuu qaba osoo hin ta'in maatii irraa kaasee hawaasi badhaan qaamolee dhimmi ilaalan hundi isaanii dhaloota safuu beekee waa isa fayyadu waa isa fayyadu addaan baasee waa hawaasa isa fayyaduuf waan biyya isa fayyadu addaan baasee jiraatu danda'uu fi dhaloota dhufuutti dabarsee kennuu danda'u oomishuun gahee kenna hunda jedhee yaada. Mee kunis jira miidiyaan maal jettu? Mee kunis jira miidiyaaf ergaa dabarsitan? Kunis jira miidiyaan anaaf akka kitaabaati. Kitaabuma jechuudha gara biraatiin. Kitaaba gaafa barraa'u sadarkaa barreeffamaatiin yoo barraa'e sadarkaa taatteetiin gaafa dhiyaatu karaa miidiyaatiin dhiyaata. Keessattuu miidiyaan yeroo ammaa kana sadarkaa adda addaa irra jiru meebii shoora mataa isaa biyya isaatiif taphachuu danda'a. Because karaa miidiyaatiin namni wal quunnama karaa gabaabaa namni wal arguu danda'u waan ta'eef kunis jira miidiyaan immoo irra caalaa isa ka xiyyeeffatu aadaa hawaasaa safuu hawaasaa namootaan iddoo kana dhufanii dhaloota irratti dhiibbaa gochuu danda'an irratti hundeeffame waan ta'eef hundeeffama isaarraan kaasetu namni dursee xiinxala beekuu qaba. Amma fakkeenyaaf karaa YouTube san namni barnoota guddaa argachuu danda'a. Waan nuti amma haasofnu kana akkuma kee qaama biraallee dhufee gaaffiif deebii godhu keessatti barnoota irraa argata jechuudha. Kunis jira wanti jedhamu waan namni hin beekne namatti agarsiisu jechuudha. Waan namni dedhe kunoo as jira jettee namatti fiduu jechuudha. Yooma jiraateeyyuu dedhamee yookaan immoo waan namni hin beekne fiddee nama barsiisuu jechuudha. So maquma isaarraan ka'ee miidiyaan kuni waan nama barsiisaa hedduu qaba. Isa qofaa moti qaamoleen isin miidiyaa irra hirmaachisuu jirtanu aadaa Oromoo beeksisuu keessatti barsiisuu keessatti kabada iddootti deebisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhee yaadaan. Barnoonni sun immoo namni hamaallee haa ta'u damsaa waan tokko laalee waa isa fayyadu keessaa fudhata waan ta'eef miidiyaan kun miidiyaa nama dhuunfaati jechuullee hin danda'amu. Miidiyaa hawaasa Oromoo hundaati. Ispeeshaalii amma immoo akka godina Gujii lixaatitti hawaasa Gujii beeksisuu keessan gahee olaanaa taphachuu jira waan ta'eef anillee gahee keessan qaba. Miidiyaa san deeggaruu keessatti gahee keessan qaba. Dhaloonni biraallee akkasuma qabaachuu danda'u qaba. Hordofuu qaba. Hordofuu isaatiin immoo bu'aa irraa argata waan ta'eef ifii dhagee nama biraallee dhageessisuu deema waan ta'eef hordoftoonni kunis jira miidiyaa kunis jira waan ta'eef osoo waan dhokatee lafa jiru sani miidiyichi yoo baasu osoo laalee sarpiraayiz ta'e gaariidha waan jedhu kaasuu fedha. Yeroo dhiyootti kitaaba dhumarratti ergaa dabarsitan yoo jiraate. Hayyee ani wanni dhaamsa dabarsuuf fedhu kitaaba qoriif qodaa kaamiyaa gootaa jedhu kana osoo danda'ame nama warri sadarkaa qorannoo irra waa'ee aadaati waa'ee sirna gadaa
akkasumas waa'ee aadaa Oromoo irratti warri hojjetu argatee osoo dubbisee ilaalee dansaadha waan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Because hedduu isaa kitaaba san keessa wanni jiru waan odeeffannoo hawaasa irraan fudhadhe malee ani kitaaba akka barreessuuf kitaabileen naa ka'umsa ta'an referensii ta'anii hin jiru. Garuu achirra dhaabbadhee moor waan tuqamneedha achi keessatti wanni barraa'eeru waa haaraa waan ta'eef warroonni osoo fuudhanii argatanii dubbisanii gaariidha jedhee yaada. Lammaffaa dargaggoota waa'ee aadaa safuu ammati jettu waliin wal qabatee achi keessatti wanni guddaan nama barsiisu hin jira. Isa qofaa miti abdii muruu walillee wal qabatee jireenya keenya keessatti wareegama aarsaa kaffallee akkamiin faajjii keenya milkaa'inaa kan nuti qabachuu dandeenyullee achi keessatti tuqameera waan ta'eef sadarkaa dargaggummaarra namni jiru tokko dafee abdii murachuun hin jira sadarkuma nuti jirrutti akka isaan godha waan ta'eef kitaabi sun immoo dargaggoon akkaataa isaan kallatti kamiinuu abdii murachuun dandeenyillee waan nama barsiisu keessa jira waan ta'eef osoo argatanii dubbisanii gaariidha jedha. Moora garuu waan ka barbaadu barattoota sadarkaa lammaffaa aga sadarkaa tokkoffaa gaditti jiranu kitaabi kiyya isaan osoo dhaqqabeen natti tola. Sadarkuma laabireerii keessa ta'e namni fudhatee barataa osoo irraan dubbiseeti ani akka dhuunfaa kiyya amanutti namni tokko mudhata qaba. Mudhati sun dhaloota bira yoo dhaqqabini mudhata maseenaa jedhama. Argitee yoo ati duutu si waliin du'aa jechuudha. Ultimate goaliin isaa inni guddaan kitaabaan barreesse kana barataa sadarkaa barataatitti gadi jiru kitaabicha kana argatee osoo dubbisee sadarkaa mana barnootaatitti adduunfaa hiyyaan gumaacha godhuun godha. Barattoonni immoo fuudhanii osoo dubbisaniiti waan gara fuulduraa baduuf deemu sani seevi gochuu fi moor dansaadha jedhee yaada waan ta'eef osoo barataa argatee moor kitaaba san dubbisee dansaadha jedhee yaada. Egaa kitaaba yeroo jalqabaatti barreesse waan ta'eef komentii garaagaraa qabaachuu danda'a. Waan hedduutu dhidhata namatti argaa dubbisaa hedduun dubbisa waan ta'eef arga waan ta'eef karaa ani achirratti naquun namanuuf wanniin sararri kaayeen jira waan ta'eef achirra dhaabbatanii komentii naa kennanuu fudhadhee sirreessuuf qophiidha ulfaadhaa kabajamaa. Yaamicha keenya kabajanii as istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniif maqaa daawwattootaa fi hordoftoota kunis jira miidiyaatiin guddaa guddisnee isin galateeffanna galata guddaa nu argadha. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya Geexeen fakkeenya dubartii jaarraa kanaati jechuunis ni danda'ama. Jechoota isaaniirraa wantoota baay'ee akka isin barattanis abdii guddaa qabna. Kitaaba mata duree isaa qoree fi qodaa kamee agootaa kan jedhu kana nu barreessanii haala kana fakkaatuun nu dhiyeessaniiru. Galatooma.